Beeka jechatti dhaga'e naannoo hin beeka. Abboo silaa viidiyoo kanaan agartuu maal laangee silaane maqaa ishiidhaan dubbanne Maa sodaattu akkatti ijoollee walloon sodaattu. laa jechuudha. Walloon diinaan sodaattu ati nadheen sodaata. Hayi. Inuma bakka deete yalla rakkoon hin jiru nan himaa maal abbaa ishee fiduu kaatee obiyettaa doktoro sawwaaqa ani sawwaaqa qoreentaa jira araba makiinaa keessa biyetta araba waliidhaan guyyaa sunis guyyaa jumaa ta'uun biyetta shorxaan hin jiru. Amma deete isaa waliidhaan gabbiinaa keessa taa'aa jira amma mucaa wahiidhaa hin dhufte. Yeroo dhufte deete ishiin gabbiina haa teessu bu'iinaan jee gurbaan. Yeroo ishiin gabbiina haa teessu bu'i jee ishiin illee gaa'ii qaamaan qabdu waliidhaan makiinaa duduuba teenyaan jeen gaani. Amma laa'ati waliidhaan taa'uun dandeessu ishiin na bira teessiya. Na arabicha jedha. Gaabar inni arabaadha. Yeroo kana jedheete ishiin illee kottu waliidhaan duuba teenyaa jeen. Ati moo? Ega. Koi video baladhee wajji haasofna. Akka faaxee si dafarre video si kana qaba. Na saalfatta. Si sodaadha laa si sodaadha. Hayyee bakka ishi. Akka haasaati tolu. An akkasin dabarree fidura tole. Na sodaadha beetta akkasitti hoos ilaale danda'een dubbadhu. Maaliif? Ani hin beeku. Nama waliidhaan hin dubbatin kan akkatti yeroo waliin laalanii haasa'uun hin ulfaata jeetuma ani hin beeku silaa natti ulfaata. Mucattiin arabdichi wajjin yaabbattanii isa bira dalaydi moo taariba wajjin deemtan Oromoodha? Bara tiktak kana yerra iyyuu fayyadamte amma garuu ishiin hin tiniidha ofiin jetti bar. Odo manan ijaan arguu kenniteeti jechuu amma singiliidha jettee dhiira dhamaasaa jirti wallaahi jechuu. Sima biratti arabaa Wallahi asli odonan ikkati taa'ee ilaaluun makiinaa hududuuba na keesseeti beektaa. Amma kuni warii haadha janii dasaa guguddaan beektaami dasaa guguddaa biyya kanaadhaa tokko. Kan beektaa sanarratti uwwisaniiti kaanaan wallahi shorxatti si kennaadhaan jee amma makiinaa duuba na kaahee jechuu. Arabni. Yeroo makiinaa duuba inillee akkanaa miti bara mata sadde duraadha yeroo san xiqqaadha waa tokko jechuu wamaan beeku. Efa yeroo majammaraa sitti ol isheenu. Qacaacaa wayii takka beektaa dasaara irratti guuraniituma amma dietee amma beektaa hin diddirrisanii sii maal jee yeroo mataa ol qabadhee laalu. Amma miilli ishiidhaa beektaa miilli ishiidhaa ol dhadhaabbata amma rifadhee miilli ishii ol dhadhaabbata inni mataan akkanaas bahee jira mataan isaadha. Wanni matarratti godhatan gurraacha tokko beektaa isa arabii akkatti gadi hidhattuun tokko marataadhaan. Taaja. Taaja gurraacha saniidhaan beektaa matarraa fuudhee naalloo le dietee. Si darbate. Yeroo natti darbate amma rifadheeti gadi ciise dietee ga'an duraanuu rifataan jira. Hagganan ga'u odoon osoo amma ta'etti dubbadha ture wallaahi jechuu duraadhaan hagganan ga'u xiqqoodhaan illee yeroon ol isheenu as keessa. Miilli si akkaan godhata hin uttaala mucalleetu ol dhaabata. Laa ani miilli ishiidhaa ol gara gaggaleeti miilli ishii akkatti ol gara gaggalaa mataan isaa akkatti as natti bahee jira jechuu. Miilli lamaanuu. Miilli ishiidhaa ol dhaabbata ani maali jee achi ilaalee edaa miila ishiidha. Wambariin duraadhaa kan akkana ciisee jira jechuu ani fasanii dietee wallaahi lazima dhalaa taa wanniidhaan deemtu tana hunda ishiinuma sodaadha dhugaa rabbii bakka akka wanni tokko bira gaggeenatti fiyaa. Wallahi jechuu dhiifama narraa Ara doktor bar dirrisaa dadhabeetan ol je'ee laalee bar ishiin illee akkantiniidhaa godhatti inni illee aada si ani maaluma jeen ol jellee laallaan miilli ishiidhaa ol dhaabbata diete. Sagalee isin homaan dubbatture. Ani afaan qabee tahuu isumatu diddirrisaa beetta isumatu ittan inni illee akka jaarsaadhaa jira beetta xiqqoo akka nama guddaa jira. Meeshaa arabaa kanan dhageettu dhalaan teennaya. Muuzi laafa. Ani isumatu dirrisaa beetta ishiin calleessumaan teessi amma yeroo
Ya amma diete ishiin geesse bietta yeroo manarraa yeroo buutu makiinarraa ani xinnoo fageenya na oofa. Eeshi. Lakkoofsa kiyya qabadhu naan jette. Quuftee kaatee. Eegaa nan dide gaa lakkoofsattiin haaja hujeeni amma innillee diete maa Itoophiyaadhaa marra koo qabadhu naan jee. Inni gaana argee jira. Ani dide diete yeroo ani dide amma ishii buuseeti achin oofe yeroo achin oofe amma inni makiinaa keessaadhaa gadi bu'e uleen qorxaan tokko biyyattaa jira dullaa qorxaa tokko arabii makiinaa jala bakka teessoodhaan ta'u kana jala kaa'atee deema. Eeshi. Amma kana fudhateetuma maaluma agarte naan jeebbu. Amma gaarii fadhe ani qaami guutuun bishaanuma na ta'e nan kakadhe wallaahi waa tokkoon agarree jeeni diete. Namichi mushaawara dalagamoo bira dalagideen fideen. Laala mashaara hojjetaa bari inni nama mashaara hojjetu jechuu araba biyya kana keessaa kan mashaara hojjetu. Muharriba. Ani akkuma warra mashaara hojjetu jechuu biyya kana keessa amma asirraa faa kamisoo faa jidda biyya akkas akkasiidhaa oofa jechuu. Amma kunoo ishiin tiktak kanarra dhaabbatti anillee ilaaleetumatti dhiisa ishiinillee na laalteetumatti dhiisti badi. Waliin dubbifne. Aaraa miseenjeraadhaan bicha gaaf tokko na dubbiste anittuun haasonne na aarsite jechuudha. Gaafsan luuti maa ofi dhadhaabata jettee maan gaafatin ana arga jettee onna jettu. Akkana ni arge biyya kagaa jaarsichitti himee jira bar. Haza kun ijoolleedhaan wamaa miti jeen warii hamaa fi mushkilaa jee. Haza warii hamaa fi mushkilaa jee. Innillee bar tokko akkanaa miti. Acaacaadhaa bar yeroo san xiqqashuudha jechuu haganallee bakka innillee of hin beeku xiqqoodha jechuu. Daa'imaati yoo san daa'ima jedhanii si biratti waan hin taane dalagan. Aaraan kan dasaan dhukkaamsuun cinqame barbaxxaaniyaa guddaa kana fuudhee narra darbe gurbaani kana jalaadha akka waliin jenne jee walla. Ani maaluma jeetuma zim jeetuma jala sheene bakka. Jarri fedhii ofii geeffatutti si baxxaaniyaa si ukkaamsanii si ajjeessanii oolan. Ati akka dhuunfaa keessatti ati hoo gizee karaa deemtu haa ta'u karaa Jibuutii kana gaafa deemtu haa ta'u Yaman kanatti aga Suudii dheete kana haa ta'u jireenyuma kee keessatti takka dubartii wajjin mana tokko keessa bulteen beektu bakka tokko kophaa kee ati dubartiin. Aaraa silii walumaan ciisaa dhufe garuu takka itti nuun kaane wayin tuqine jechuu takkaa tuqe hin beeku walumaan ciisaa dhufne karaa kana. Waluma jechuun hin sodaatte moo si didde maan tuqe? Si didde. Jechuun hin sodaatte moo gaafattee si didde moo tuquu sodaatte? Laalaa inillee hin gaafanneef jetta inuma bakka miiruma santu natti hin dhagahamin miiruma waan jedhamu san jechuudha san natti hin dhagahamin. Daa'ima turte. Daa'ima ture jetta wanni akkasiidhaan inuma bakka na keessan jiru ture. Karaa walumaan ciisna bakka. Amma osoo kophatti argatte intu akka arafaadhee kana fa'aa osoo carraa kophatti waliin dhuftan. Ara garuu dhalaa fi furdaan bar doktor jabduu natti fakkaattu dhalaa qalloo na sodaadha furdaa sodaadhu way. Amma arafaadhee osoo kophatti argite sodaattu. Dukkana keessatti yoo ta'e malee ifa keessatti na sodaadha. Dukkanatti sodaattu? Ara dukkana keessatti sodaadhe kaanin garuu ifa keessatti na sodaadha. Ara doktor irree ishii tokko nagarree ban haga wahii gahaa yeroo ishiin nyaata hojjettu wahii tokko argee jira irreen ishiidha kun haga wahii gahaa. Shamarran tiktookii kanarra jiran keessaa osoo eenyu si kennite sitti tola yookiin osoo eenyu wajjin jiraatte sitti tola. Kan akkamiidhaa jechuun feemasoota gurguddaa kana moo? Feemasoota gurguddaa kana keessaa osoo eenyuun fuutee sitti tola. Ara baran guddoo feemasoota kanaan beeku garuu isaanii bar tokko tokko malee. Wooma beeytu warruma ofii beeytu keessa. Abboo Roozaan najjeesti Roozaan jinaasin way. Rooza Affaafi keessaa osoo takka filadhu siin jedhan eenyuun filatta? Arfaafi nas salfadhaan Roozaa waliidhaan hombulee natti tola Affaafi nan qaaffadha way ani beeku Faafi likkittiin qaaffadhu. Maaliif? Faafi ani yoo ilumaan.
Rooza turre guddoodha yuuta xiqqoo akkamitti salfattare ka roozaan salfatiin rooza turfaa fi caala bar. Aara kun os jala dhufteera dhiisi allakki affaafi nan qaafadha akka malee dha roozaan qaafadhu. Faafi moo rooza si jala dhufe. Roozaa dhana fakkaatte komantii wahii barreessaa jirti wai. Amma Roozaan doktor waa Saudi jirti. ishiin bar riyaadii kana jirti jechuu yeroo asiin ammaasuma jirti riyaadii. Si maali jalatti deemaniiti maakiin maal taate maakii jeni. Maakii arsii ta Saudi jirtu san jira magaalaa takka. Kan Saudi jirtu kan eessa jirtu? Maakii ta Saudi jirtu akka hin beektu maakii arsii ta saguree takka. Waan akkamishiin hin beeku. Hin beektu ati dhalaa. Haara hin beeku doktor waa tokko hin beeku dhugaa rabbi. Fuudhuun iyyaa qabda ammaati. Haara ni yaa qabu garuu argannaan na fuudha malee ni yaa qabu. Akkam goota Maakittiin tam doktor. Akkami ishiin waan akkamiidha ishiin? Waa hin uggiti moo? Maakii sun aguma faafii kana. Maal tiktok geema minaaminiin taphatti moo akkamiidha ishiin? Rooza way. Geema illee isii taphattu hin agarree. Taraa duraa tokko eeguma dhuftee asirratti nama baay'ee wal barattee ijoolleen kun itti iyyee jaalallee qabdi jaartii qabdi minaamin jedhanii ari'aanna fakkaate amma xiqqoo tiktaakii kana lashi godhan ontumaayii kana agarre. Ta'uudii jirti. Sila ishiin ishitti guddoo asii gadi kee guddattu wahii takka asii gadi kee guddattu takka moo biidha. Jala kana laalleen jala kana guddatti ree makiin ijoollee. Caalaa makii mucattiin magaalli Saudi jirtu sun jala kana guddoodha. An jala laallee bareedaa. Ati maal gootu laata dubartii jala? Jechuudhaaf beektaa dhalaan tokko tokko asii oli keessa qallaadha asii gadi keessa guguddaadha saniif jedheeti. Mudhii kana gadi keessa akka. Ani hoo ishii ta'ee fi takkitti wahituu jira jechuun kan asii gadi kee haga wahii geessu mucattii maqaa ishiitillee ilaalle malee. Magaala ijoollee arsii sagureeti asallaa. Aaraan ishiin beeku. Akkamitti ishii wallaalee Itoophiyaa galtee jiran galtee bakka sun galte. Kullee fuudhi bakka kullee Yuusuf nama yaadati siin daddarbitu. Kullee. Ara doktor kullerra Roza mawayyu kullen najjesti wallahi anna sodaadha dhalaa magaala na sodaadha dhalaa magaalli nama sodaachisa way. Roza jaaratte lakkoofsa isii qabdaa Roza. Roza garuu daa'ima barsiisutti muuxannoo qabdi tana durallee Dubaay irraa daa'ima akka keetii kana fiddees Dubaayitti guddifte. Waan akkamiidhaa guddiste Dubaayitti ishiin? Amma mucaa saahiba taane warri koomentii hin beeka. Dubaay kanarra daa'ima akka keetii tokko guddiftee amma nama guddaa goote bakka mucaan feemas illee nama guddallee jaartillee fuudhe. Nama guddisutti tokkoffaa isiin daa'ima guddisutti Roozaan. Way meeqa bira gaheree ishii yoo akkana tahe way. Doktor viidiyoo asli viidiyoo bahii jaan. Maa viidiyoo baay'inaan si saalfadha naan jettee gaddeebee ciise ka. Dhiisi bakka rakkoon hin jiru. Hoo amma sitti tole bahii. Ayni maali dammooti. Ma akkana barreessitan. Koomentii jalatti sitti buddaa jiranii? Koomanti viidiyoodhaan waliin haasaadhaa jaa jiran viidiyoodhaan bahii viidiyoo waliidhaan haasofnaa innillee geemalleen taphanna. Geema taphannu? Hin taphannaa viidiyoollee bahi. Saudi Arabiyaa fi Kaayiroo walaa qabatu isarraa anu laalla. Saudi Arabiyaa fi Kaayiroo taanee wal dorgomnaa? Saudii fi Kaayiroo taanee wal gaxxabna. Dhageeffadhu ka. Silkii tirfii qabdaa? Ara hin qabu tokkichuma. Silaa silkii tirfii qabaannee taphanna ka dhalatti dawwaltee gaafii jaalalaa gaafatta. Adabbiin kee yoo si moo'e. Hin qabu silkii hin qabu. Tokkuma qabu. Wallaahi. Yaa?
wallahi tokkuma qaba ara garuu ishiin takka mana jirti suni garuu لا سوني وما جنا في اللين تاتونا اتفقات شافا فيدي ديم فيدي ما نرى فاقو جرتا أراتيكو دكتور الرافا جوجر هاجنا تيجيرو دقيقة ميك أرا والله تكو فقاتي دقيقة ميك دقيقة لما أرا دقيقة لما متي أتشجر جلس جرسي سؤالنا نفقاتي لا تكو أرا وزبا ما قرتني كان جادا أسرع دقيقة كل شيء نكسنده لكن تكو فقودا دقيقة كل شيء